ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الراجل إجرا ماتي كان يجودا wanni nama gaaramu keessa yeroo ammaa kanatti yeroo ammaa kana namni jaartii lamaa wajjinuu jiraatu dadhabe jechuudha. Akkasuma harkirra caalan abbaan manaa kiyyaa maaliif narra fuudhaa ka jedhu harkirra caalan bultii isaa hiikaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti akkuma namni hunduu waliin beeynu maashaallah tabaarakallah yeroo ammaa kana keessatti namni haadha manaa afur bulfatu ima jiraata maashaallah tabaarakallah. Malli rabbiin haa baay'isu jechuudha. Maaliifi waanan fuudhiinsa dhiiratii miti waanan hundi isaaniitu walii galanii wal jaalatanii wajjiniin jiraachuudha jechuudha. Akkasuma abbaan manaa isaanii abbaa manaa gaarii yoo ta'e nama hundaayyuu akka ijoollee ofiititti jechuudha. Akka abbaan ijoollee ofii inni jaalataa wal qixxeessa akkasan masaanullee wal qixxeesse isallee fi xuruu ta'a maatii kanallee fi xuruu ta'a jechuudha. Kanaafuu horri yeroo akka duraanitti horri duraanitti malee namni wal jaalatu namni yeroo ammaa kana wal hin jaalatu amma taree biyya keenyatti illee nama masaanuu haadha manaa lama qabu masaanuu haadha manaa lama qabuun agarra. Osoo manni isaaniitu gargara ta'e waliin jaalatanii jechuudha ima agarra jechuudha. Lama inni jira amma biyya keenyatti. Namoonni tokko ni jira maatii isaanii haadha manaa lama qabanii jechuudha. Ka afuriin bakka takkatti mana tokko maatii afuriin bakka takkatti mana tokko jiraatanii wallaahi ani isaanirraa maasha Allah tabaarakallah jedhee jira. Maasha Allah tabaarakallah jedhee jira. Akkamitti ni maasha Allah wallaahi yani ajaa'iba. Mana tokko keessatti dubartiin afurii akkamii jiraatti amma gaafii yeroo dhiyeessanii maashaallah inni illee nama gaariidha haati manaa awwalaatu illee nama gaariidha ijoollee keessan akkamitti mana keessan akkamitti bakka tokkotti jiraatanii akkamii jiraatanii gaafii yeroo gaafatan ijoolleen isaanillee ijoollee kiyyan fakkaata jettee maashaallah tabarakallah ani kan dinqisiifadhuun haadha manaa awwalaa tana jechuudha maashaallah tabarakallah ijoollee 10 deettee ijoollee 10 da'ee kana keessaa ijoollee isaanillee akkuma ijoollee kiyyaatitti ilaala. Homa ijoollee tiyyan homaa garaagarummaa natti hin fakkaatu. Jettee jirti maashaallah tabaarakallah rabbiin ammallee waliin umrii keessan umrii dheeraa isinaa taasisu jechuudha abbaa manaa keessanii wajji maashaallah tabaarakallah jaalalli jiraannan namni maatii afur dubartiin afurii bakka tokko galaala jechuudha. Bakka takkatti sanuu mana takka jechuudha. Maashaallah tabaarakallah osoo namni hundi akkanatti wal jaalatee ani ilmoo isaa walitti fakkaattee manni kunillee mana kiyyaa ani dalagallee waa hundaa waliin eeganii jechuudha. Hunduu wal gargaaranii bakka tokko ka'anii dalagalleen akkasuma ni salphataa jechuudha. Ani maashaallah tabaarakallah isaanii immoo adda maashaallah tabaarakallah amma nama biyya keenyatti amma isaanuun agarraa miti wallaahi tokkoffaa ijoollee marratti wal lolan jechuudha. Maaki jibni maal godhin agarrallee dhagni tokkoffaa ijoollee marra wal lolan maaliif ijoolleen daa'imman lamaan walitti buutii wal lolti sababa ijoollee saniitii irratti namni guddaa walitti dhufaa jechuudha. Mana tokkoo miti jechuudha mannoo yoo garaagara ta'e walitti dhufanii walumatti dhiyaatanii jechuudha. Man kan amma daqiiqa 10 walirraa haa deemsu jennu manni daqiiqa 5 walirraa haa deemsu jennu walitti dhufanii ijoolleen sun wajjin ta'u sababa ijoollee sanii walitti bu'anii jechuudha. Gibbii tokko keessa illee ta'e manni garaagara yoo ta'e namni tokko abbaan mana tokko mana walitti siisee ijaaraa jechuudha walitti siisee balballi tiriin gibbiin kun ka'isiiti gibbiin kun ka'isiiti walitti dhufuun dhiisanii ijoollee walitti dhufuu dhiisanii sababa ijoollee sanirraa nafni koololuutu jira jechuudha. Akkasuma yeroo uffannaa isaanii waan tokko godhanii ana akkas goote anallee akkas godhe anallee isaan maashaallah tabaarakallah isaan wal qixxeessanii wal jaalatanii namni maaliif wal dhiba abbaan manaa ofii kun jechuudha yeroo namarra fuudhe yoo namni akkana wal jaalatee walii jibbansa hin qabne wal jaalatee dhugaa wajjin deeme maal rakkoon takka hin jiru bar'ima wajjin jiraatanii masaanuu wajjin osoo masaanulleen akkuma ati jaalatan si jaalattee akkuma ati si yaaddu santi si yaaddee masaanuun yeroo ammaa argaa keetuun feetu jechuudha. Masaanuu yeroo amma jaartiin maan awwalaatu osoo gaarii taate abbaa manaa ofii kanatti fuute jechuudha. Akka isii jibbee isii awwalaa san jibbee isii jaalatu isii qofa jaalatu feeti malee akka abbaan manaa kun sallachuu wal qixxeessee jaalatuun feetu jechuudha.
masaanuun yoo wal jaalattee siniin oliif yaaddee ijoolleellee yoo wal lolte ijoolleen sunillee wal lolte rakkoon qabu ijoolleen tunis tiyyaa ta'isiillee tiyyallee ta'isiitii rakkoon qabu ijoolleen amma wal lolte yoo suule araaramtii jechuudha nama guddate yoo wal lole dafee walitti hin araaramne malee ijoollee yoo saniif wal lolte malee guyyaa lammataa yoo san wajjin taphatti jechuudha. Akkasumatti ilaalanii obboleeyyan lamaan ijoolleen lamaan mana tokkotti obboleeyyan lamaan wal lolti jechuudha. Obboleeyyanii eessa ol fidan jedhanii dhiisan lachuu wanni godhan takka hin jiru jechuudha. Akkasitti yoo ilaalan namni ima wajjin deema ima wajjin jiraata maashaallah kamaatii kana maashaallah tabaarakallaa. Rabbiin warra umrii dheeraa jiraate wajjin umrii dheeraa wajjin jiraate aska haga dhumaa arri wajjin filatu rabbiin isinii haa taasisu maashaallah tabaarakallaa keessan immoo adda jechuudha. Maatii kanaan dubartii afuriin bakka tokko jiraatu jechuun maashaallah tabaarakallaa. Abbaan manaa gaarii ta'e jaalala lachuufuu walqixa jaartii afraniifuu walqixa goonan waa hunda walqixa goonan rabbillee akkas jaalata namnillee akkas jaalata waan qabu waa hundaa walqixxeessee bulchinaan nama afuriin bakka tokko jiraachuu danda'anii jechuudha. Gizee namni amma garagarattu waliin jaalatu jechuudha. Mana tokko miti bakkuma garagara jiran sanittuu yeroo ol gan waliin jaalatanii jechuudha. Akkasumaali maashaallah ka isaanii immoo adda jechuudha. Maali irra caalan keessan ni beeytanii masaanuun amma yeroo ammaa garuma garaa yoo walii dhufte argaa walii hin feetu jechuudha. Kanaaf namni tokko tokko abbaan manaa kiyya akkanarra fuudhuun barbaadu maaliif cinqii fi gidiraa yaaddoo cinqii maaliif hin fedhu namni jechuudha. Maaliif nama walitti bu'uudhaanii abbaa manaa kana ana bichaa jaaladhu ishii dhiisii ka jettuun hin dhabamtu jechuudha. Anuma qofa jaaladhu anuma bira taa'ii ati maa akkas taata laalaa lachuuyyuu bakka tokkotti lachuuyyuu jaalala walqixaa wanta godhuuf wanta silaa ilma nama barbaachisu hunda walqixxeessee yoo jedhe wajjin yoo jiraate maashaallah tabaarakallaadha. Maatiin kun hedduu namatti tola. Hedduu nama gammachiisaa jechuudha. Wanti abbaan manaa kun haadha manaa afurii bakka tokkotti jiraachisuun ajab nama jechiisaa jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Waan rabbiin namaa laaffise waan isa jabeessu hin jiru jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Ammallee wanni marti isin yaalaaftu maatii ijoollee 18 horatanii maashaallah tabaarakallaa haadha mana afurii haati isaanii isaan qofa argatte. Kana fakkaataa hordoftoota kiyyaa. Viidiyoo kee har'aa asuma irratti xumuraa aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti egaa hordoftoota kiyyaa turtii gaarii naaf tura. Viidiyoon kee yoo isinitti tole laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa ana hedduu tokko na ajabe jechuudha. Maaliif waan biyya keenyatti arginu keessa maashaallah tabaarakallaa maashaallah irraa jedha wallah.